amantii kiristaanaa ture. Ammaas taatu maatiin koo guutuun kiristaana. Naannoon ani itti dhaladhee guddadhe musliimaa fi masjidni tokkolleen hin jiru yoon isin jee kijiba isinitti fakkaachuu mala. Garuu dhugaa adiidha. Naannoon keenya guutuun kiristaana. Ani yeroon yuunivarsiitii baradhu hiikaa qura'aanaatii fi hadiisotaa hedduu dubbisaa ture. Yeroo sanitti kaayyoon kiyya guddaan qura'aanaa fi hadiisa fayyadamee musliimoota yuunivarsiitii san keessa jiran gama amantii kiristaanaa yaamuu ture. Dogongora islaamummaa keessa jiru barbaadee musliimootatti mul'isuu karoorfadhee dubbisutti seene. Garuu dubbiin akkaan ani yaade naaf hin taane. Amantiin ani irratti duuluuf dhufe qalbii tiyya na booji'ee jaalaltii islaamummaa qalbii tiyya na seente. Yeroo sanitti islaamummaa haalaan jaaladhuus fedhinnaa lubbuu tiyyaa moo'achuun hedduu natti ulfaate. Maatii kiyya, firaa fi namoota na jaalatan hunda dhiisee akkamitti islaamata? Akkamitti amantii keessatti dhaladhee guddadhe jijjiira osoo je'ee lubbuu tiyyaa wajji wal aansoo godhuu boodara rabbiin naaf laaffisee amantiin dhugaa islaamummaa qofa. Haqa osoon ijaan arkuu irraa hin baqadhu je'ee shahaadaa qabadhee islaamummaatti seene. Alhamdulillah. Eega islaamummaatti seenee booda yeroo barnoota irraa boqonnaa fudhannee maatii kiyya laaluuf bira dhaqu akka isaan islaamummaa narratti hin beekne haalaan dho'effachaa ture. Bakka isaan na hin arginetti dhokadhee salaataa ture. Boodarra garuu isaan narratti beekan. Abbaan kiyya eega waan kana narratti beeke booda akkaan na tuffate. Namoonni gandaatis gurbaan nuti waan guddoon eeynu biyyaa deemee waan hin taane qe'etti galche ja'anii qubanatti qaban. Ani garuu waan kanaaf durumaa waan akkaan if qopheesseef bakka guddaas ittiin kennine. Haala kanaan jiruu ulfaattuu tanaa wajji wal aansoo qabee ibaadaa rabbinaaf laaffise godhaa kunoo amma waggaa 3 caale. Alhamdulillah. Masha Allah, rabbiin sabaata haa kennuuf jenna. Sabaata rabbi haa kennuuf. Keessattuu hawaasa islaaman beene keessatti nama musliimaa tokkoof jiruun akkaan ulfaatti. Sanuu nama kophaa jiraatu kan maatiin isaa hundi kiristaanaa. Rabbiin milkii ganda lameeniitiin isaa gammachiisu. Amiin. Hayyee itti fufmee yaada isaa nuuf xumuri. Amma gama ajandaa gama keessan na fiddee isin dabarsa. Eegaan islaamummaatti seenee hanga takka diin baradheen booda intala musliimaa gaarii haala amala tolaa qabdu tokko argadhe. Intalti sun anaaf guutuu namaati. Amantii isiitis haalaan jabeeffatti. Rabbiin waa hundaan isii badhaase. Kanaaf intala tana wajji bultii jaaruu qalbiin na hawwite. Gaafa tokko yaada qalbii tiyya keessa jiru itti himuuf muradhee itti dhaqe. Osoon haasawan dheereesin dubbii deemuuf itti hime. Isiinis hayyee itti yaadee siif deebisaa naan jettee telefoona wal jijjiirree addaan yaane. Guyyaa muraasa booda itti bilbilee gaafii tiyya akkam gooti je'een. Gaafii teessirraa qeebalee jira. Gaafa bultii jaaruuf muratte manguddoo ergattee na halaalfattee wajji jiraachuu eegallaa naan jette. Anis haalaan gammade. Osuma akkanatti jirruu waggaa 2 dabre. Osoo nikaa hin hidhatee waggaa 2 guutuumoo? Tole. Dhihoo tana garuu daddafii maatii kiyyatti manguddoo ergadhu. Amma dura waggaa 2 guutuu obsee si eege. Kana caalaa osoon si eeguu umrii tiyya fixuun barbaaduu naan jette. Anis intala haalaa waanin jaaladhuuf kiiloomeetira 600 imalee abbaa kiyyatti dhaqe. Yaa abbaa kiyya, intala akkaan jaaladhu tana jaalattu argadhee jira. Maatii intalaatti manguddoo naaf ergi je'eetti dubbadhe. Abbaan kiyya waa hunda dura amantii isii na gaafate. Anis intalti musliima ta'uu himeef. Osoon ani lubbuun jiru yoo intala tana qe'ee tiyya fidde ati ilma kiyyaa miti. Abadan intala tanan fuutu. Ani intala siif taatu argee jira. Intala an siif laale tana fuuta. Haaluma kamiinuu intala tana natti fiduu hin yaadin naan jedhe. Abbaa kiyya garaa laaffifachuuf wanti ani hin godhin hin jiru. Firaa fi aantii hundeetti ergee kadhee dadhabe. Abadan abbaan kiyya waan je'e irratti cichee irraa sossohuu dide. Firoota koo muraasaa fi obboleewwan koo garuu ati deemii achumatti intala jaalatte fuudhii jiraadhu horii gabbaraa nuutu siif kennaanaan ja'an. An garuu fedhinnaan tiyya guddoon hayyama abbaa kootii argachuu ture. Haala kanaan lafa hangana fagaattu imalee waan barbaadu abbaa kiyyarraa osoo hin argatin imimmaan harcaasaa bakka dhufetti deebi'e. Intalti na wajji bultii jaaruuf deemtu ifirratti na eegaa turte. Telefoona natti bilbiltee maalirra geesse naan jette. Anis osoo waan tokko hin dho'isin dhugaa jirtu hundatti hime. Hayyee eega dubbiin akkana taate intala biroo laalladhu. Rabbiin intala gaarii siif haa baasu. Anis osoo si eegu umrii kiyya ifirraa fixuun fedhu. Nagayaan naaf ture naan jettee telefoona cufatte. Akkanatti walirraa hafan jechuu? Maal hafanii mi'afi? Hayyee. Torbaanota booda nu lameenuu walirraa obsuu dadhabnee wal dubbifne. Ani si dhiisuu hin danda'u. Atis waan obsuu hin dandeessu. Mee furmaanni keenya maali? Je'ee gaafannaan ati ka'ii ganda maatii kiyyaa kanatti galii naan jette. An ammoo yaada biroo dhiheesseef. Ati ka'ii na bira hoottu. Yoo maatiin kee didan sheeka masgidaa bira dheeneen nikaa hidhannaan je'een. Mee isin maal naan jettan? An intala tana haaluma kamiinuu dhabuun fedhu. Yaanni kiyya kun akka shari'aa islaamaatti akkamitti ilaalama? Furmaanni kiyya maali? Obsaanin isin eeggadha. Galatooma.
Hayyee maal jettamme? Iyyataa kana waan lamarratti dinqisiifachuu fedha. Waan tokko irratti ammoo hir'ina isaa ibsuufi fedha. Mee maal irraa dinqisiifatte? Ta duraa gaafa dura kiristaana ture amantii isaatiif jecha qabsoo guddaa godhaa ture. Musliimoota gama amantii isaa yaamuuf Qur'aanaa fi hadiisa dubbisaa tureemi. Namni beekumsa irratti hundaa'ee waaqeequu nama jabaadha. Hubannoo malee dunuunfatanii waa arrabsuun wallaalummaadha. Amma warri Qur'aana gubu kun osoo waan Qur'aanni jedhu beekanii sheenan qubaaf nyaatanii bar. Namni Qur'aana gubu silaayis jaahila. Wallaalaatu akkas godha. Kanaaf beekumsa irratti hundaa'ee qeequuf dubbisuu isaa dinqisiifachuu fedha. Sanumatu sababaa ta'eef gama islaamummaa isa fide. Hanqinni isaatis tanuma irratti rarraati. Hanqinni inni qabu hoo? Qabsoo gaafa kiristaanaa godhaa ture sana amma maaliif dhiise? Islaamummaa baruuf maaliif tattaaffii hin goone? Dhuga jette. Gaafiin isaa hanqina inni gama kanaan qabu mul'ifti. Gaafiin isaa akka inni beekumsa islaamummaa hedduus hin qabne bayansiti. Islaamummaan salaataa fi soomana qofaa miti. Akkuma gaafa duraa kiristaanaaf qabsaawaa turetti obboleessi keenya kun islaamummaafis qabsaa'uu qaba. Diin baree barsiisuu qaba. Daandii sirrii qabadhe jedhanii usanii taa'uun hin taatu. Akkasi. Hayyee qabxiin lammadaan isarraa dinqisiifattu hootame. Kabajaan inni abbaa isaatiif qabu haalaan nama gammachiisa. Abbaan isaa hordofaa amantaa fedheetis ta'u kabajaa abbummaa argachuu qaba. Yoo inni islaamummaa dhiisii keessaa bahi je'ee isa cinqe qofa jalaa diduu qaba. Kanaaf obboleessa keenyaan ammas kabajaa abbaa keetiif qabduun balleessin jennaan. Inni yoo dandeesse haala tolee abbaa keetis islaamummatti yaami. Waan dandeesseen tola ooliif. Dhaamsa gaarii.